Odeeffannoo qalbii nama cabsuun obboleessi keenya leenji sodaan lubbuudhaa haqarraa of duuba hin deebifneem namni jabaan bara rakkoodhaa bara cinqiidhaan hundeessaan reediyoo daandii. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Addunyaan gaa akkasuma Hamzaan Booranaa dheengadduma fayyaa ture, dheengadduma waa'ee siyaasaa dubbataa ture, dheengadduma biyyallee kanallee nin bulcha jedhee yaadaa ture. Hamzaan Booranaa boora kana keessallee habadee abaala gatu malee duraan gaafa qabsoo sana qabsoo Oromootiif qabsoo Islaamaa waliif fiduu irratti nama gahee olaanaa taphatedha. Rabbiin jannata isaatiin haqananiisuu, rabbiin rahmata haa godhuu fi akkuma nama wareegametti ilaalama. Namoonni hedduun yaada adda addaa haasaa jiran gariin intala asirratti agartan kana ilmoo tokko irraa dahee gahee dhiisee baqatee isiin kun tuyyuu waa itti hojjechiiftee jedhamaa jira. Paasteroota garaagaraa bira dhaqxee jechuun raajiilee garaagaraa bira dhaqxee raajii 3-4 ol bira dhaqxee himatteetti. Wallagga dhaqxeetti, Shawaa keessa bakka hedduu deemteetti, magaalota Finfinnee kana keessatti waldaa bakka wangeelli itti lallabamu hunda dhaqxeetti. Kan lammataa achiin bira darbee Iyyuu Cufaa birallee dhaqxeetti. Iyyuun Cufaa gaa eessatti argama? Inni Dabuubitti argama. Arbaa Miincitti argama. Achi dhaqxee yeroo muraasa dura du'aa itti hojjechiisaa turte Hamzaa Booranaa irratti. Sanaan booda shakkitoonni tokko tokko immoo akka haasaa jiranitti Hamzaan Booranaa hoteela Ililliitti summii nyaachifame warri jedhaa jirus ni jira. Kan lammataa ammoo mana hidhaa keessatti hedduu reebamaa ture waan ta'eef miidhaa sanarraa dandamachuu haffee jedha. Alaa kulli haala Hamzaan du'ee jira. Rabbi rahmata haa godhuu fi waan baay'eedha gara nama nyaatudha. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Dheengadduma ture, dheengadduma siyaasarra ture, dheengadduma qabsaa ture. Hin beekamu guyyaan kullu nafsiin zaa'iqatil mawut. Laalaa lubbuun kamuu kan laalaa du'aa hin dadhabne hin jirtu. Garuu kaatimaa keenya rabbi nu haa tolchu. Inni dura hojjetaa dhaqee gara boota kana keessa kaatimaa badee jechuudha. Siyaasaan wal qabatee akkuma takka ta'ee zinaa dalagee intalli kun baay'ee intala kana boochisaa ture. Intalli kun miidiyaa shamarraatiif sagaleen si dhagahamuu dhabe malee baay'ee takka iyyisiisaa ture gurbaan kun. Wallahi laazim waan nyaachiftu dhabdee baatee rakkataa jirti. Garuu mucaan isaa isarraa adda hin citu wal fakkaatan jechuudha. Intaltis ragaa hedduu fidattee jirti. Abbaan isaallee na beekanii, haati isaa na beekanii, obboleeyyiin isaa na beekanii jedhaa turte. Kanaafuu jennaan addunyaan gabaabduudha. Addunyaadha jedhee dhala ofii didee nama maxantu jedhee duraan wajjin waliigalee ka'ee booda dhiisee baqatee intaltii hanga mana kiraa dhabduutti rakkataa turte jechuudha. Ilmoo isaatiifuu amma gaa addunyaan hin guutamtus utuma gaa har'a bor utuu jedhuu du'e jechuudha. Obsitolli Paayiloos ragaa qorannoo isaa akka inni dhukkubaan du'e akka namni hin ajjeefne mirkaneessee jira jechuudha. Guyyaan awwaalcha isaatis boru yookaan iftaan bakka hiriyoonni isaatii fi dinqisiifattoonni isaatii fi maatiiwwan isaa jiranitti kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Jara keenya wallahi kan kootis kan keetis hin beekamu. Gurbaan kun dheengadduma biyyan bulcha jedhee biyya dhalchuun morkataa ture jechuudha. Jawaarii wajjinii fi Baqqalaa Garbaa wajjin hidhaman. Baqqalaan Garbaa biraa baqatee Ameerikaa seene. Jawaaris Ameerikaa seene. Inni garuu Itoophiyaa dhumatti takka raatatee intaluma kana iyyuu waan ittiin guddifatu mucaasaa iyyuu waan guddifatu dhabe garuu jaartii fuudhee ture. Jaartii biraallee fuudhee ture. Akkasitti rabbi kaatimaa namaa balleessiti. Amma kun kaatimaan isaa dhumtee jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Qoyaa viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Ammallee hooyya nageenya isaan badhaadha harmi keettanii jirtu. Namni isin harmatti argitan kun namni siree ciisu kun Hamzaa Booranaati. Iddoon keessanii Nuti wallaahi wanni nuti jennu guyyaan du'aa hin beekamtu haqa namaa dhiisa nama kiyaanuu dhiisa wallaahi duuti sabana kana amma mootal fujaateera. Namni kalee jiru har'a hin jiru. Dheengadda rabbi rahmata godhuu fi munaashidni tokko dhufee kaabaa umuraa godhee makee du'e jechuudha. Rabbi rahmata godhuuf isaafillee musliimaa dhamma jira. Inni kun illee musliimaa jarrisullee kana ajaa'iba isinitti ta'u Hamzaan Booranaa kun immoo hin turre haati isaa makiinaadhaan du'uun reefa waggaata kan geenye jechuudha. Wallahi fitnaa bar namni guyyaa dheengadda namni lammaa Arsii keessatti iida salaatanii galanii haati iida salaattee galtee duute haati duunaan mucaan isitti aantee duute jechuudha. Guyyaan du'aa hin beekamu jara keenya galaa qopheeffadha. Galaa qopheeffadha. Wallahi guyyaan du'aa hin beekamu waan ta'eef of eeggachuun baay'ee takka very important baay'ee barbaachisaadha. Hamzaadhaaf rabbi badhiisuu maatiiwwan isaatiin jajjabina hawwinaa waan ajaa'ibaati.
Eengaddummaa addunyaadha jedhee maqaa nan balleessin jedhee ilmoo isaa fudhachuu didee akka gane